si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kootichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Karaan diinota kee mucuceeffameera homtuu sin danda'u gooftaanis dibeera akka biiftuu iftaa sonaan jalakkifte bara keen fixxuu gaddaan nyaara guute si'iifoo ammayyuu kakuunsaa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kootichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Yaadaanis qabeetu akeekaan suwaame dogoggoraan se'in waan wallaalchifame iddoo akeekkateen si ga'uu danda'a qaamni irrina keetii ittiin ta'uu ba'a si'iifoo ammayyuu kakuunsaa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kootichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Kunis dinqii miti middoonatti geesse si'achi safaraa bakkee siif bal'ise ulfina Waaqayyoo ija keen argita amartii qubasaa taatee keeyyatamta si'iifoo ammayyuu kakuunsaa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee kootichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama.